ilaalchisuun mormiileen guutummaa Oromiyaatti waggoota sadiin darban irraa eegaleetti fufee jira. Mormiilee uummata Oromoo karaa maqsuuf jecha weerara daangaa Oromiyaa fi ajjeechaa gaggeessuun mootummaa wayyaanee akkaan jabaateera. Kun kanaan osoo jiruu sirni hundeedhaan raafame kun tibba kana waan haaraan as ba'e. Koreen jiraawwachiiftuu Addawaawii guyyoota 17 walgayiidhaan erga wal boqossanii booda mana hidhaa Jiddugalaa Maa'ikalaawii cufuu yaada jedhuun as ba'anii jiru. Kana malees hidhamtoota siyaasaa kanneen himan irratti dhiyaates ta'e kanneen dhimmi isaanii abbaa alangaadhaan jirus dubbiin isaanii addaan citee akka mana hidhaatii gadi lakkifaman kan jedhus yaada biroo ture. Kamraa immoo waltajjii paartiilee siyaasaa biyyattii hirmaachisuu saaquu kan jedhus keessatti argama. Koreen jiraawwachiiftuu Addawaawii yaadota asii olii fi kan biroo ilaalchisuun ibsa baasuun isaa muddamarraan kan ka'e kanneen jedhanis ni jiru. Kata'e ta'uu ammas taanaan mootummaan wayyaanee aangoo humnaan dhuunfatee jiru irraa mucucaachuu diddaaf jecha ibsa kanaan as ba'ee jira. Dhimma kana ilaalchisuun bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda dubbifnee jirra. Adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamutti kutaa USA'tti itti gaafatamaa dhaabichaa kan ta'an obbo Raggaasaa Oljirraatis yaada dhuunfaa isaanii nuuf kennaniiru. Adda Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODF'tti immoo itti gaafatamaa damee jaarmiyaa fi dubbii himaa dhaabichaa Dr. Bayaan Asobaa, adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamutti itti aanaa kan ta'an ammoo obbo Mulugeetaa Moosisaati. Akkasumas adda bilisummaa Oromoo tokkoomeetti dubbii himaa jaarmiyaa kan ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa fi kallachaa walabummaa Oromiyaatti itti gaafatamaan koree gola alaa ammoo obbo Tamaan Baatiiti. Bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kanneen walduraa duubaan haala biyyattii irratti gaafannee jirra. Dr. Bayaan Asobaa akka jedhanitti haalli egeree biyyattii wayita amma akkaan yaaddeessaadha. Biyyattiin daandii qaxxaamuraa gubbaa geettee jirti. Daddaaqama hamaa keessa seenuudhaaf qarree gubbaatti argamti. Gama tokkoon bilisummaan uummatichaa dhugoomuuf waan waqtiin dhiyaate fakkaata. Rakkoolee mootummaan wayyaanee geggeessaa jiru hatattamaatti fala argatuu dhabe taanaan haalli gara fuula duraa garmalee ulfaataa ta'uu ibsaniiru. Ani itti gaafatamaa damee jaarmayaati fi dubbii himaa aadaa'ooti. Tole Dr. Bayaan hundaa dura galatoomaa isiniin jedha. Keessattuu haala yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee ibsa adda addaa baasetu jira. Ibsi kun guddaan irratti xiyyeeffatame ammas uummata Oromoo fi Oromiyaa miidhuu gabroomsuudha of keessaa qaba. Mee akka seenuun duratti isin jaarmeyni keessan yeroo ammaa kana maalirra jirtu haala hegeree biyyattii irratti? Haala hegeree biyya irratti haalli jiru hedduu yaachisaa akka ta'etti hubannaa. Biyyi suni daandii qaxxaamurarraa akka geessitti hubannaa yookiin gara milkii fi injifannootti tarkaanfachuu jechuun gara bilisummaa uummataa, dimokiraasii biyyaa, nagaa biyyaa, tokkummaa biyyaas kan qixxummaa irratti dhaabbatetti ce'utti kan nama geessutu carraan jira. Kun hanqannaan ammoo gara haala hamaattis deemuun akka malu sodaan akkasii nuttis ni dhagama. Obbo Raggaasaa Oljirraa gama isaaniitiin akka nuuf himanitti mootummaan wayyaanee mana hidhaa Jiddugala Maa'ikalaawii cufuuf murteessuun isaa hundeedhaan gaaffii uummataa deebisuu hin fakkaatu. Sababa garagaraattiin waggoota 26 oliif saba keenya achitti dararaa kan tureefu mootummaan kun seeratti dhiyaachuu qaba jedhan. Jalqaba irratti obbo Raggaasaa Oljirraa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti gaheen keessan maali? Gaheen koo kutaa chaaptarii United States keessatti itti gaafatamaadha. Akkasumas dirqamoota adda addaa nan qaba. Tole egaa kallattiidhaan gara gaaffii kiyyatti ce'uudhaaf yeroo ammaa kanatti koreen jiraawwachiiftuu Addawaawiidha. Waa hedduu ibsa gara garaa kan wal dha'us baasanii jiru. Fakkeenyaaf mana hidhaa Maa'ikalaawii cufuu akkasumas hidhamtoota siyaasaa baasuu kan jedhuu fi kanneen birooti. Yoo gara mana hidhaa Maa'ikilaawiitti deebine kanaan dura waggoota 26 olii fi uummata Oromoos ta'ee saboota biroo achi keessa dararaa ture. Har'a cufuun maal barbaachise? Maal jettu kanarratti dhaabni keessan kana akkamitti ilaala? Gaaffii gaariidha. Kan duraa akka hubannaa kootti walumaa galatti akkan ofii kootti intallettan dubbachuudhaa barbaada. Dhaabni kanarratti dhaabbii mataa isaatii fudhateera. Ibsas baasee adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa tokko duwwaa cufuuni furmaata rakkoo uummatii Oromoo fi uummatii biyya Itoophiyaa guutummaatti gaafataa jiru miti kan jedhu dhaabbii isaa ibsateera. Adda bilisummaa Oromoo akka miseensa dhaabichaatti dhaabbii kana wajjin anis waliin galaa. Manni hidhaa wayita ammaa cufamuuf karoorfamuun isaa waan dinqisiisuu miti kan jedhan ammoo obbo Mulugeetaa Moosisaati.
Tolega obbo Mulugeetaa Moosisaa itti aanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Galasaa Dilbootiin durfamu ibsanaa kennuuf galatoomaa haalli ani irratti isin gaafachuu barbaadu waa'ee mootummaan wayyaaneedhaa dhiyeenya kana ibsa garaa baasee kanarratti keessattuu manni hidhaa maayikalaawii akka cufamu kan jedhuu fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa akka gallakkifaman kanneen birootis qabxiilee garaa kaasanii jiru. Isa kana jaarmeenyi keessan akkamitti ilaalaa maaltu isinitti dhagama kanarratti? Wanta akkasii kun yeroo ammaa kanatti ba'uunsaa waan nu dinqisiisuu miti. Tokkoffaa wayyaaneen kaardii adda addaa taphachaa akka turte ammas taphachaa akka jirtu mul'isa. Yeroo walgahii sana gubbaarratti wanti isaan baasanii waan hojii kana dura darbe ilaalanii wanti isaan baasan yoo akka gaariitti yoo ilaallame tokkoffaa uummata Oromoo irra waan gaggeessaa turanii fi ajjechaa fi saamicha akkasumas immoo darara adda addaa ittaa mirga dhaloota sabummaa isaa kan isaa bahanii sanaaf isa mangaafan. Dubbiin afaan mi'eeffatanii ibsa baasuu miti kan jedhan Dr. Qaasim Abbaanashaa gaafileen uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaatiin gaafileen kun haga bu'uurarraa deebiin argatinitti biyyattii keessatti furmaanni waaraan ni dhufa jechuun rakkisaadha jedhan. Dura dursoo Dr. Qaasim Abbaanashaa ibsanaa kennuuf galatoomaa jaarmaa keessanitti gaheen keessan maali? Ani dubbataa jaarmayaa. Tole yeroo ammaa kanatti keessattuu mootummaan wayyaaneedhaa maakalaawii cufuudhaa akkasumas ibsa garaa baasee jira. Kanarratti ammoo jaarmeen keessan maal jedhaa akkamitti xiinxalachuusin kana? Obbo Usmaan carraa kana nu kennuu fi isinii fi miidiyaan OMN illee hedduu galatoomaa jedha. Dubbiin dubbii ibsa baasuu yookaan mana hidhaa cufuu miti. Ibsa ibsame keessatti mana hidhaa ka dargiin uummata ittiin dararaa ture cufneerra jedha. Dhugaan san irraa ka fagaatte uummata ka dararaa ture mootummaa kana caalaa seenaa biyya saniititti hin jiru. Ajjeesee hidhee garafee ammallee itti taphata. Dubbii mana hidhaa cufuu yookaan ibsa baasuu otoo hin taane dubbii bu'uuraan gaafiin uummanni gaafataaru gaafii mirgaa gaafataara gaafii abbaa biyyummaa gaafataara gaafii kana bu'uuraan deebi'uu qaba. Obbo Tamaan Baatii gama isaaniitiin akka jedhanitti mootummaan wayyaanee ija cufachuun uummata Oromoo irratti lola labsee jira. Ibsi koree hojii raawwachiiftuu Addawaawii dhiyeenya baasee kan tuutni TPLF qopheessanidha jedhan. Itti gaafatama koree golaarraa kawaa'u. Tole obbo Tamaam yeroo ammaa kanatti mootummaa wayyaaneedhaa ifatti labsatee labsii keessattuu uummata Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisuu gama waraanaatiin socho'aa jira. Sochiilee uummata qalbii hawwatuuf jecha mana hidhaa maayikalaawii cufaa jira jedha. Hagam takka wanni kun fudhatama qabaa dhuguma gaafii uummataatis ni deebisa gocha nama mootummaa wayyaaneetti jiru kan akka jaarmaa keessanitti akkamitti ilaaltu? Akka dhaaba keenyaatti ilaalchi nu qabnu mootummaan wayyaanee uummata Oromooti irratti lola ifaa labsee jira. Wanti amma maakalaawiin cufnaa hidhamtoota gadi dhiifnaa jedhanii labsan kuni tokkoffaa murtiin kuni murtii Adawaawiin murteesse miti. Murtii TPLF Maqaletti marii guyyaa 37 godhe irratti murteesse. Labsammoo yoo baasu maqaa Adawaawiitiin baase hidhamtoota gadhiisuun waan gaariidha jennee fudhanna. Yoo dhugaa ka ta'u taate jechuudha. Biyyattiin jeequmsaa fi hokkara hamaa keessa osoo hin seenin dura furmaata itti kennuun yeroon amma kan jedhan ammoo Dr. Bayaana Sobaatiin itti dabaluun sirna dimokiraasii dhugaa dhugoomsuuf karaa danda'ame maraan itti hojjechaarra jedhan dhimma cufamiinsa mana hidhaa maayikalaawii yoo gaafataman Dr. Bayaan akkas jechuun dubbataniiru. Kana keessatti hamma danda'ametti odoo uummata irrattis qabeenya irrattis biyya irrattis gaagamatti hin dhaqin jeequmsa guddaa biyyi keessa jirtu kana karaa bilisummaa uummataa karaa sirna heeraan bulmaataa karaa dimokiraasii ce'uudhaan faayidaan uummatoota Itoophiyaa keessa jiru karaa hundaa itti eeggamutti akka xumuramu akka injifannoon xumuramu karaa dandeenye hundaan jibbaata godhaa jirra. Gama birootiin ammoo manni hidhaa maayikalaawii cufuuf murteeffamuusaa hidhamtoonnis ni ba'an jedhamee ibsi ba'uun isaa dhuguma gaafii uummata deebiif ta'a jettanii yaaddu isin akka jaarmaa keessanitti Dr. Bayaan? Tokkoffaa akka dubbiitti kun dubbii gaariidha. Good news jennaan jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa laalchisee jalqabamaayyuu namni yaada siyaasaa qabuun imaammata siyaasaa hordofuun hidhamuun sirrii miti. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa kana guutan harki guddaan Oromoodha. Oromoon tanis hedduu jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kun haal dura tokko malee akka gallakkifaman barbaanna. Waadaan seename
gaariidha. Waadaan sun akka hojiirra oolu barbaannaa gaafannaa hawwina jechuudha. Kan maakalaawii ilaalchisee maakalaawiin sun asxaa dararaadha. Torture uummata namootarra siyaasaa hordofaniif mootummaa kanaan waan mormaniif bakka itti raawwatame ammaa kana qofaa miti gaafa dargillee ammallee iddoo itti namoonni hedduun torture ta'anidha. Akka yaada keenyatti torcheriin nama dararuun guutumatti dhaabbatu qaba. Lammata namni siyaasaadhaaf hidhamee torture ta'uu qabu. Sababuma ta'eefuu nama torture gochuun heera addunyaarraa ala, heera mirga namoomaarraa ala. Kanaaf mana asxaa torcheriidhaan dararaa namarraa gahuu ta'e sun ni cufama jechuu sanis akka oduu gaariitti fudhanne. Kana cufuu qofaa miti lammatallee akka nama torture gochuun dararuun biyyi san keessatti ittiin deebi'amne ta'uu qabaa ejjennoo jiru qabna jechuudha. Akka jecha obbo Raggaasaatti dhiibbaa addunyaan mootummaa wayyaanee irratti geggeessaa jirtuun mootummichi osoo jalanni dhiibamee wantoota tokko jijjiiraa waan jiru fakkaata. Kan biraa ammoo mormii uummanni Oromoo guutummaa biyyattiitti geggeessaa jiru sirnicha hudhee waan jiruuf mootummichi muddama jabaa keessa seenuu argineerra jedhan. Taduraa Addawaawiin mootummaan wayyaanee walumaa galattuu hidhamtoota siyaasaa ni qaba jedhee alatti irratti addunyaatti bahee of saaxiluunsaa yeroo jalqabaatii fi baroota dheeraadhaaf hidhamtooti siyaasaa hin jiran kan jedhu akka inni falmaa ture. Inni kun dhiibbaan irra gahee akka isaan addunyaatti gabba'anii waan kana admiit godhaniif kan isaan dhiibee qabsoo uummata Oromoo, qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waliigalaati. Kun bu'aa qabsoo uummata Oromooti jedhee san fudhatanii. Kanaaf qabsoon uummati keenya biyya keessatti gochaa jiru karaa sirriirra jira, daandii sirriirra jira. Kan mallattoo isaa argaa jira uummati keenya. Gam tokkoon isa kana. Tibba kana mootummaan wayyaanee mana hidhaa jiddugala maayikalaawii hin cufaa jedhu malee gara biraatiin maayikalaawii 100 oltuu biyyattii keessatti argama kan jedhan obbo Mulugeetaadha. Bifa biraatiin manni hidhaa gara muuzeelitti jijjiirra kan jedhamu kun manni hidhaa Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa keessumattuu hedduudha. Maakalaawii duwwaa miti. Maakalaawiin yoo cufame maakalaawiin 100 kan wayyaaneen banattee lafa jala mana adda addaatti viillaa adda addaatti uummata keenya isaa ajjeesaa torchii gochisiisaa kan turte ammallee kan itti jirtu waan ta'eef maakalaawiin cufamuunsaa waan uummata Oromoo irra gahu hidhaa uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru deebichaa fi waan adda addaa kan dhaabuu miti. Kuni hundee jijjiirsaas ta'uu hin danda'u. Gaafilee uummanni Oromoo gaafataa jiruuf mootummaan wayyaanee deebii itti kennuuf waan gahumsa qabu hin fakkaatu kan jedhan ammoo Dr. Qaasim Abbaanashaati. Wayita uummanni keenya haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamaa jirutti cal'ifnee hin ilaallu jedhan. Nuti akka jaarmaatitti gaafii kana mootummaan kuni deebisuufillee humnallee ittiin qabu fedhiillee ittiin qabu jennee ilaalla. Akka ibsa kana baasanii fi labsa garagaraa wawwaasa garagaraa godhaa jiran kana mootummaan kun ofiin jaalatee osoo hin taane qabsoo uummanni keenya keessattuu qeerroon itti cichitee dhiigni itti dhangala'ee lubbuun namaa hedduu itti badee qabeenyi itti badee kun itti dararamee kun itti dhamee godhaarutu kanaan ga'e uummanni keenya ammallee qabsoo kanarra jabaachuu qabaa ka jennu qabna. Nuti gama keenyaan akka jaarmaatitti haganuu danda'ameen akka gochi kun ariifatu akka qabsoon kun karaa qabatuu fi gaafiin bu'uuraa gaafiin uummata keenyaa deemuu fi waan nurraa eeggamu dhibbattillee gochuu baannu godhaarra jennee amarra. Manni hidhaa maayikalaawii ganda lammiileen keenya haala gaddisiisaa ta'een itti mirgi isaanii sarbameedha kan jedhan obbo Tamaan Baati ammaaf mana hidhaa san cufnee jedhan malee kan kana caaluu qopheeffatanii jiru. Gaafiin saba keenya hundee irraa deebii argachuu qaba erga jedhanii booda mootummaan wayyaanee gaafilee kana deebisuuf qophiin fakkaatu jedhan. Maakalaawin zamana isaanii yeroo isaanii waggaa 26 dabre kana keessa bakka dhiirri itti kolaafamtu bakka dhiirti kolaafamtee mana hidhaati yoo baatu mana ufiititti galuu lagattee biyyaa baddu alif namni yoo kola'e dhiirummaan isaa badee akkaataan inni manatti galuun hin jiru manaan qabu jechuudha. Hagas jireenya namaa itti balleessan
har'a dhiibamanii qabsoon ummataa hudhee qabnaan ibidda nutti qabate kanaan ofirraa dhaamsinaa jedhanii maqaa maakalaawii jedhu kana hin cufnaa, mana hidhaa maakalaawii hin cufna jedhu. Mana maakalaawii yoo cufan kabiraa kalakkoofsan hin beekamne Finfinnee keessa mana itti toorchar nama godhan, toorchar chaambarii adda addaa, seef haawusii adda addaa bakka adda addaatii qaban waan ta'eef kuni fakkeessaadha. Gaafii ummataatis hin deebisu. Gaafiin ummata Oromoo gaafii abbaa biyyummaati. Abbaa biyyaa ta'uudha Oromoon ka barbaadu, biyya ofiit irratti abbaa biyyaa ta'u, qabeenya isaati irratti abbaa ta'uudha gaafiin isaa. Wanti sanii asitti deebi'u hundi gaafii Oromoo guutuutti deebisuu hin danda'u ka jedhu qabna akka dhaaba keenyatti. Ibsa koree hojii raawwachiiftuu adda wabiirraa dhiyaate keessaa kan biraa dhimma paartilee mormituu affeeruu kan jedhudha. Kanarratti Dr. Ba'aan gaafadhee gama isaaniitiin yoo deebisan jaarmeen isaanii durumaa karaa nagaan mirga sabichaa dhugoomsuuf karooraa qabaachaa ture. Mootummaan wayyaanee yoo mormii ummatichaatiin hacuucamu paartilee mormitootaaf waltajjii banaanan qopheessaa jedhaa tureera. Dhugumaa karaa nagaan jaarmiyaalee maraaf waltajjii kan saaqu yoo ta'e gama keenyaan qophiidha jedhan. Gama birootiin waa'ee paartilee mormitootaa yookaan opposition paartiidhaaf waltajjiin saaqnaa kan jedhutu ibsa kana keessa jira. Addawaawii yoo ibsa kana baasu. Yeroo kana jennu immoo jaarmeen ODF gara biyyaatti galee karaa mirgaatiin qabsaa'uudhaaf kan jedhu akeeka keessan bu'uurumarraa jalqabaa ture. Yeroo kanatti ammoo waamichi kun yoo dhiyaate galuudhaaf gama keessaniin paartii san irratti hirmaattanii biyyattii san gara fuula duraatti geggeessuudhaaf qophiidha jaarmeen keessan kanarratti yaada akkam qaba? Gaaffii lama irratti gaafattee lachuun deebisa. Duraa waamichi mootummaan jaarmoota mormitoota siyaasaa wajjin naangoodhaa jee kunillee oduu gaariidha. Good news jennaan jechuudha. Ejjannoon keenya yeroo deddeebinee addunyaas mootummaa Itoophiyaattis uummata Oromootis ummatoota Itoophiyaa hunda beeksisaa kan turre rakkoon biyya san qabattee jirtu konferansii bal'aa hunda ammate kan jaarmanii tokkollee keessaan hafne ka hunda ammate jaarmoonni siyaasaa hundi karratti argaman konferansiin nagaaf araaraa taheeti karaa dimokiraasii ce'uu danda'amaa ejjennoo jiru qabna. Kanaaf yaamichi godhamee ejjennoo keenyaa wajji kan deemu baay'ee deeggarra. Garuu kunillee waadaadha. Waadaan kun akka hojiirra ooluu barbaanna. Yeroo hojiirra ooles dialoogiin mootummaan mariin mootummaan mormitoota wajjin godhu ammallee ka hunda ammate ta'uu qaba jenna. Jaarmaan siyaasaa tokko yoo fedhe fedhii ufiitiin murtii ufiitiin marii akkanaa keessaa haa baasu hambisu malee mootummaan mariif jaarmoota siyaasaa yaamuu garii yaamee garii hambisuu hin qabu jenna. Mariin hundi ammate ta'uun biyya saniif nagaa biyya saniitiif wal hubannoo fiduudhaaf araara fiduudhaaf mootummaa ummataan filamellee jaaruudhaaf waan nama gargaaruuf kana ni deeggarra. Karaa biraatiin gaafii lammataa na gaafatte yoo haalli kun qindaa'e adda dimokiraataa Oromoo biyyatti galee uummata Oromoo keessa taa'ee biyya keenya keessa teenyee qabsoo siyaasaa deebisuudhaaf qophiidha kan jette nuti duruu qophii turre jalqabumarraa yeroo akka jaarmaa siyaasaatti ijaaramnu biyya keessa taa'anii qabsaa'utu sirriidha. Milkii fidaa jennee amannee turre haalli kun yoo aanjee ammallee adda dimokiraataa Oromoo biyya keessa deebi'ee uummata keenya keessa jiraannee uummata keenyaa wajjin qabsaa'uudhaaf qophiidha. Mana hidhaa giddugala maa'ikalaawii cufuun furmaata hin ta'u kan jedhan obbo Raggaasaan dura hojiirra ooluu kan qabu mirga uummatootaa qixa sirrii ta'een kabaju seeraa fi heeratti buluu dararamiinsa hammeenyaa uummatarraa dhaabutu furmaata jabaadha. Inumayyuu maa'ikalaawii dhibbootaan lakkaawaman kan bakki isaanii hin beekamnetu jira. Mana hidhaa sana cufuutu hin ta'in sila akka ta'uun itti ture torture nama dararuun nama rakkisuun nama reebuun nama ajjeesuun akka sirnaatti akka poolisiitti hambisuudha malee mana hidhaa tokkicha cufuun furmaata miti. Kun gaaffii uummataa walumaa galatti waan deebisu miti. Achirraa fageessanii mana hidhaa adda biraa sana caalaa bal'aa ta'e hojjetataa akka jiran ifaadha. Mana hidhaa tokko cufanii sana biraa ijaaruun oomaa hiikaa hin qabu. Kanaaf uummati Oromoos ta'e uummati walumaa galatti uummata biyya sana keessa jiru isa kana dhiibbaa mootummicha irraan ga'aa jiru kan akka injifannootti fudhatee hanga dhumaatti sirna kana fonqolchuudhaaf qabsoo isaatti fufuudha qabaa. Gama kanaan ilaalanii. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuu kan jedhu irrattis obbo Mulugeetaan yaada yoo kennan. Kan biraa mana hidhaati namoota hiikne kan jedhamu kun gaarii qabsoo uummata keenyaatiin qabsoo sochii manni gochaa jiruun kan namoota mana hidhaa jiranii barbaachisaadha. Durumayyuu hidhamuun irra hin turre. Akkuma heeraa seera biyya sanaa keessattuu
dursee hidhamuun irran turre akkuma heeraa seera biyya sana keessa irratti hundaa'anii nageenyaan waan heerri seerri biyya sanaa hayyamu irratti hundaa'anii mirga saba isaanii mirga isaanii gaafachaa turanii kanaaf hidhamuun irran turre durumaa durseeyyuu hidhamuun irran turre hidhamuun isaanii seeraa fi heera mootummaan sun lafa kaawwate ala waan ta'eef ammatti kana akka kaardii tokkotti yoo dhimma itti bahamuudhaaf yaalame kun har'a hidhanii gadhiisanii boru deebisuu deebisanii hidhuu waan danda'aniif yoo maatii isaaniitiif warri hiikaman baay'eetti gammanna hiikamuu isaanii waliin mitillee baay'ee fedhii guddaa qabna. Uummanni Oromoo haala gaddisiisaa ta'een biyyuma isaa irratti mootummaa wayyaaneetiin wayita dararamaa jiru kanatti jaarmeyni keessan maal hojjechaa ragaa fi jedhuuf Dooktor Qaasim yoo deebisan. Waan tokko gochaa jirra naan jettan yeroo uummanni Oromoo haala kanaan dhumaa jiru daangaan Oromiyaa weeraramiinsi itti fufu ajjeechaan bal'inaan geggeeffamu yeroo mootummaan wayyaaneedhaa of haaromsee jalaaga gubbaatti haaromsaan biyya tana ammas deebi'ee dhiitee bulcha jedhee deebi'uutti jirutti isin akka jaarmiyaa siyaasaatti maal gochaa jirtu qabatamatti wanni isin hojjechaa jirtan maali? Liistii akkasitti akka lama kana sadii jechuun haala hedduuf nama dhiba. Akkuma jedhee waan nurraa eegamu dhibbatti illee gochaa irra jechuun nama haa dhibu. Ammoo waan qabsoo kanaaf tumsa ta'u uummata keessatti uummata wajjin waan gochaa jirrutu jira. Kana asirratti kana jechuun obbo Usmaan akkuma ati beektu nama dhiba. Garuu waan silaa nurraa eegamu humna nurraa eegamuun akka jaarma tokkootitti ittisa ifaa ta'ee uummata keenyaa gochaa irra jechuun nama haa dhibu malee waan haala saniif aanjessu wanni godhaarru hin jirama. Kan amma asirratti kana jechuun dhiba. Yeroon isaa himtutti himuun hin danda'ama jechuumaaf. Duuchaan uummanni Oromoo badii tokko malee dhumaa jira. Gaafileen saba keenyaa deebii dhabeera. Deebiin mootummaa wayyaanee irraa kennamaa jiru hidhaa, ajjeechaa, dararamiinsaa fi weerara daangaa Oromiyaa bal'inaan geggeessuudha. Jaarmeen isaanii maal hojjechaa jira jedhee kan gaafadhe ammoo obbo Tamaan Baatii gama isaaniitiin akkas jedhan. Obbo Tamaami kanumaan wal qabatee yeroo uummanni Oromoo akkanatti miidhamu ajjeefamu haala gaddisiisaa ta'een biyyuma isaa irratti dararamu keessattuu ammoo wal hubannaan uummata Oromoo keessattuu biyya keessaa fi alaa wal hubannaa cimaa irra gahee jiru kanatti isin jaarmiyaaleen siyaasaa maal gochaa jirtu? Hagammaatti uummata kana hoo dhumaatii irraa baraaruudhaaf wanni isin gootan maal tura? Dhaabotiin Oromoo akka silaa barbaadamutti akka uummanni keenya gaafachaa jirutti gaafii ummata keenyaa lallaba ummata keenyaa dhagayanii gara tokkummaatitti deemuun hir'ina qaba. Haa ta'u garuu akka dhaaba keenyatti kallachi walabummaa Oromiyaa, addi tokkummaa bilisummaa Oromiyaa fi addi tokkummaa dimokiraatummaa walabummaa dimokiraasummaa Oromiyaa atabaa ofii fiide ofii kawaa'oon lallaba ummata keenyaa kana dhageenyee ofitti fudhannee waliigallee tokkummaadhaan diina kana ofirraa kaasuudhaaf tokkummaa uumannee jirra. Dhaabotii biraatitis waliin haasa'aa turre ammallee ka waliin haasa'aa jiru hin jiru. Weerara daangaan ummata keenya irratti godhamaa jiru kana dura dhaabachuun walumaa gala rakkoo ummata Oromootti furmaata barbaaduun barbaachisaadha jennee amanna. Akka dhaaba keenyaatti carraaqqiin godhamaa jiru hin jira. Milkiin argame immoo haga silaa barbaadamu miti. Uf durallee kan irratti hojjennu ta'a. Qaamaanis qalbiinis ummata keenya biraa fagaannee hin jirru jechuma barbaadeeti. Rakkoo uummata keenya irratti raawwatamaa jiru bira dhaabbachuu irraa takka duubatti hin deebine kan jedhan Dooktor Bayaan cunqursaa saba keenya addunyaatti ibsuudhaaf hojjechaa turre ammasitti jirra. Uummata Oromoo biyya keessa dhumaa jiru weeraramiinsa daangaa Oromiyaa lammiileen keenya naannoo Sumaalee irraa gara 600 ol ta'an buqqa'anii Oromiyaatti deebifamuu. Kanaan wal qabatee rakkooleen dararaan garaagaraa deemaa jira. Ammas ibsa mootummaa wayyaanee irraa akka hubatamaa jirutti Oromiyaan ammas humna waraanaatiin akka bultu komaandi poostii labsamee labsii yeroo muddamaatiin akka waraanni qofti dhiitee biyyattii san bulchu akka biyyattiin butuuttu harka isaaniitti akka deebitu kan jedhamutu shakkamaa jira. Kanaan wal qabatee jaarmiyaaleen siyaasaa akka keessanii kun yoo waan biraallee gochuu dadhabe addunyaa biyyoota alaa kanatti iyyuu karaa dippiloomaasii uumanii mirga dhala namaatti iyyuun barbaachisaa ta'e mul'ata. Kana keessa jaarmiyaan keessan maal gochaa jira? Waanuma ammaati jette kan hojjetaa turre ammallee hojjetaa jirra kama kanaan. Rakkoo uummata keenya irra ga'u bira dhaabbachuurraaf duuba deebinee hin beeknu. Addunyaanis dhaabbatoonni adda addaa dhaabbattoonni mootummaa hin tahin kan addunyaa kana keessa jiran hundi haala biyya keenya keessa deemaa jiru
rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru yaada furmaataa wajjin dhiheessuurraaf duuba deebinee hin jirru ammallee sanuma hojjetaa jirra hariiroo cimaa qabnaa hojii akkasii ammallee dhaabnee itti fufaa jirra. Adda Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODF'tti dubbii himaa fi akkasumas itti gaafatamaa jaarmaa Dr. Baayaan Asobaa hedduu galatooma. Dhimmi paartiilee mormituu hirmaachisuu kan jedhu immoo dhugaan fakkaatu kan jedhan obbo Raggaasaan haga seerri farra shororkeessummaa hin kaafamnetti mormitoota affeeruun qoosa fakkaata jechuun dubbataniiru. Gama birootiin ammoo jaarmiyaalee siyaasaas ta'ee paartiilee mormitootaa fi waltajjii banaa ta'e tokko nan qopheessaa kan jedhu ibsa kana keessatti hubanneerra. Kanarratti ammoo jaarmiini keessan maal jedhaa yoo ibsi kun yookaan jaarmiyaalee siyaasaa affeeruun dhugaa ta'ee mul'ate jaarmiini keessanoo irraa qooda fudhachuudhaaf haala akkamirra jira qophii akkam qabdu. Inni kun isa waanuma amaleeffatan sababii ta'eef jaarmiyaa siyaasaa mormitoota yeroo jedhanii gariin isaanii warra ofiin bittilan sababii ta'eef ammallee jaarmiyaa mormitoota yookaan jaarmiyaa siyaasaa kanneen isaan morman affeeranii waliin dubbatanii nagaa buusuudhaaf isa jedhu sana yoo ibsa baasu ta'ee dura anti-terrorism law isa jedhu sana isa kaasuutu itti jira. Anti-terrorism law'dhaani jaarmayooti abalu shororkeessaadha jaarmayaan kun shororkeessaadha kun amanamaadha ka jedhu lamatti kategoraayiz godhatanii lafa sababii qabanii fi isa kanarraa nuti amantaas hin qabnu ibsi kunis ibsa sobaati. Eenyuyyuu hidhamee dararamuu hin qabu. Haa ta'u garuu hidhamtoota siyaasaa yeroo jedhan yookaanis immoo hoogganoota siyaasaa warra hidhaman jedhu immoo yoo argiteetta ta'ee ibsa kana yeroo 9 yeroo 10 ediit godhaniiru. Abbaan barbaade seenee ediit godhee akka haaraatti maxxansaa jechuudha. Inni kun ibsa sobaa ta'uusaa agarsiisa. Hidhamtoota siyaasaa warra jedhan kanas isaanumatu diffaayin godhata. Eenyutu hidhamaa siyaasaadhaa? Eenyutu hidhamaa siyaasaa miti isa jedhu abbaa barbaadani nama hidhan tokko nama siyaasaan hidhame namni irra caalaan siyaasaan hidhame biyya sana keessatti garuu kanneen baasuu barbaadanii abaluun hidhamaa siyaasaadha jedhanii baasuu danda'u kanneen immoo baasuu hin barbaanne lakkii abaluun yakka akkasii hojjete yookaan hinate yookaan nama ajjeese yookaan kana godhe jedhanii kan tolfatus isaanuma sababii ta'eefi hidhamtoota siyaasaa baastan ni jedhu jaarmayoota mormitoota waliin haasofnan ni jedhu feek waan sobaati. Paartiilee mormitootaa waliin dubbannaa kan jedhamu waan hojii irra ooluun fakkaatu kan jedhan ammoo obbo Mulugeetaa Moosisaatiin gaaffiin saba keenya barcuma qoodachuu osoo hin taane bilisummaa dhugaa dhugoomsuu gaaffii abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa deebisuutu falaam. Garuu mootummaan wayyaanee gaaffilee kana kallattiin deebisuu dhiisee gubbaa diddibaa jira. Tooftaan amma mootummaan wayyaaneetti jiru kun jijjiirraa quyyisaati jedhan. Qabxiin biraa ibsi biroo kan mootummaa wayyaanee irraa ba'e waa'ee paartii mormitootaa hirmaachisuu kan jedhu kanarratti ejjennoon dhaaba keessanii maal fakkaata? Paartoleen isaan dubbatan kun paartolee kam akka ta'e ifaa miti. Tokko kana lammata immoo paartoleen jiran kun akka jaarmiyaa keenyaatti akka dhaaba keenyaatti akka laalcha keenyaatti deebii uummanni keenya gaafachaa jiru kan hundee ta'e sanaaf deebii ta'uu hin danda'u. Mootummaan kun lafa kaa'etti sirna poolitikaa mootummaan kun lafa kaa'e sana keessatti barcuma qoodachuudhaaf miti kan qabsoo gochaa jirru miti akka jaarmiyaa tokkotti. Sanaaf otoo hin taane gaafiin uummata keenyaa gaafii bilisummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii sanaaf deebiin argamuutu irra jira. Amma deebiin sun argamutti uummanni waan umurii ofii dheeressuudhaaf wayyaaneen bifa adda addaatiin amma immoo mootummaa ce'umsaa jechuudhaan bifa adda addaatiin ammallee sentarii aangoo siyaasaa qabattee ammallee itti fufuudhaaf sagantaa kana saganteeffachuun deebii uummata keenyaas hin ta'u gaafii uummata keenyaas miti. Uummanni keenya jechaa kan jiru jijjiirsa hundeeti. Jijjiirsi hundee bilisummaa isaa argachuudha. Bilisummaa isaa argachuu abbaa biyyaa ta'uu gara fuulduraatti waan isa barbaachisu ofii isaatii karaa siyaasaa, karaa poolitikaa, karaa hawaasaa, karaa dinagdee, karaa hundumaa ofii isaatii murteessuu danda'u irra jira kan jedhu sadarkaan sun amma hin gahamnetti deebii uummata keenyaa ta'uu hin danda'u. Kuni jijjiirsaa quyyisaati. Kuni jijjiirsaa gara fuulduraatti waggaa 25 isa haaraatiin immoo humna haaraa dabalattee gara fuulduraatti biyya sana qabattee umurii ishii dheeressuudhaaf kan qophaa'e malee kuni warri immoo kana jedhanis umuriidhuma jaarmiyaa sanaa mootummaa sanaa dheeressuudhaaf yaada akkasii kan qopheessan malee hundeetti gaafii uummataa kan deebisu akka hin taanedha kan gara keenyaan ilaalaa jiru. Paartiilee mormituu affeeruu yaada jedhu irrattis jaarmeenyi isaanii maal jedha gaaffii jedhuuf Dr. Qaasim akka itti aanutti deebisaniiru.
akka dhiyeenya kana ibsa mootummaa wayyaanee irraa arginetti jaarmiyaalee siyaasaa dirree waltajjii tokko hin saaqaa paartiilee siyaasaatis ni mari'achiisaa kan jedhu wantoota akkasii kan wixxifatu argaa jira. Gama kanaanoo maal jettu isinii jaarmeen inni affeeru kamii isinoo affeerraan kun yoo dhiyaate akka jaarmaatti qooda irraa fudhattuu laata? Eenyuun affeeraa eenyuun hin affeerree ka jedhu sani jaarmama santuu mootummaa kanatu hima. Mootummaan kuni yeroo hudhamu yeroo uummanni keenya haada isatti godhu haada kana ofirraa furuu fi yeroo duraatii isaatii miti jaarmoota garaagaraa hin affeerra jechuun tattaaffii garaagaraa soba garaagaraa mala kana keessaa ba'uun mara yeroo baay'ee godhatumaan ture as keessaa deebi'ee maal tolcha jaarmanni kun ka jedhu irratti hedduu dhiba qaba nu san irraa rakkannu nuti akkuma beekamu akka jaarmaa siyaasaa akka jaarmaa uummataa falmuutitti filata qawwee osoo hin taane dirqamaanii gara qawweetittii fi mootummaa kana humnaan kaasuu ka jedhutti seenne yoo mootummaan kun qabsoo uummata keenyaatiif jilbiiffatee araara buusuuf kan inni of qopheessu yoo taate nu waan araara ummata keenyaaf falafite mootummaa kanaaf osoo hin taane ummata keenyaaf waan bu'aa qaba jennu bifa kamiinuu irraa qooda fudhachuuf duuban deebinu garuu mootummaan kuni waan jedhe hin guuta jennee hin eegnu yoo inni akkuma jedhe qabsoo isatti jiru kana badii itti jiru kana keessaa ba'aaf ummata kanallee hin baraaraaf biyya sanallee hin baraaraaf biyya sana biyya nagayaa godhaa fi karaa nagayaatitti jijjiirama fida jedhee mootummaan kuni araaraaf ka jilbiiffatu yoo taate nuti waan araara dinnuuf hin qabnu jaarmoonni biraallee araara dan jedhee fudhu akka amantaa jaarma keenyaatitti jaarmanni kamuu dirqameetiin karaa humnaan jaarma kana dhiibuutitti yookaan mormii jaarma kanaas seene malee jaarmanni tokkollee kalola filata jiru se'u kenna keessattuu yoo akka jedhu kana jaarmanni mootummaan kuni ka'amanii achi seenuu taate waan ummata keenyaaf ta'u bifa fedheenu irraa qooda fudhachuuf duuban deebinu ammoo akka amantaa keenyaatitti seenaa waliin beeknu keessattillee mootummaan TPLF mootummaa yeroon dabarfachuuf jechoota daddarbu malee mootummaa dhugatti amanee waan dhugaan gochuu fi araara kana hin dubbadha jedhu nutti hin fakkaatu. Adda bilisummaa Oromoo ABO tokkomeetti dubbi himaa dhaabichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa hedduu galatooma. Isinis galatooma Obbo Usman. Dhimma marii paartiilee siyaasaa hirmaachisuu jedhu irratti Obbo Tamaam yoo ibsan. Gama biraatti namoo mootummaan wayyaaneedha paartiilee mormitoos ta'e jaarmiyaalee garagaraatii fi waltajjii yookaan karra nan banaa akka hirmaatan nan taasisaa jedha. Yoo carraan kun dhuguma hojiirra oolee kan mul'atu ta'e isin jaarmeen keessan itti hirmaachuudhaaf qophiidha moo maal qabdu kanarra yaadni keessan? Namni badii barbaadu, balaa barbaadu, lola barbaadu, ummata ofii lola keessa galchuu barbaadu hin jiru. Qabsoo karaa nagayaatiin godhamu mootummaan kun cufuu isaatiin fakkeenya dhaaba Kafaa'oo hogganoota dhaaba Kafaa'oo Dr. Maraaraa fi Obbo Baqqalaa Garbaa warra karaa nagayaatiin qabsoo karaa nagayaa ummata ofii waliin geeggessaa jiranuyyuu mana hidhaatitti guuree qabsoo karaa nagayaa waan cufeef carraan kun waan dhabameef dhaabotiin Oromoo qabsoo hidhannootitti seenanii namni lola barbaadu akkuma reefsiin jedhe hin jiru. Karaa nagaa mootummaan kun hin bana jennee hin amannu dhiibbaa ummata keenyatiin qabsoo ummanni keenya godhaa jiruun dhiibbamee rakkatee banaa yoo godhu taate dhaabni kamuu ummata ofii keessatti deebi'ee ummata ofii waliin qabsoo kana haga mirgi ummata Oromoo guututti kabajamee ummanni Oromoo abbaa biyyaatii fi abbaa qabeenya isaa ta'utti qabsaa'uudhaaf ka of duuba jedhu waan jiru.